Shama harka furee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hawaasii Musliimaa martii baga jala bultii ayyaana Soma hiikaa yookiin Ramadaanaa kan waggaa hijira bara 1441ffaan isin ga'e jechaa oduuwwan sa'aatii kanaa isinitti himaa oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Biruutu isinitti hima. Hawaasni Musliimaa Iida baranaa of eeggannoo ogeeyyiin fayyaa gorsanii fi warra rakkataa gargaaruudhaan dabarsuu qabu jedhu hayyoonni amantaa Islaamaa. Leela Jibril Shee Amin Ibro fi Ustaas Kaamil Shamsuu bilbilaan dubbiftee jirti hayyootii lamaanuu Iida bara 2012tiin baga isin ga'e jechuun hawaasa Musliimaaf ergaa qaban dabarsanii jiranii adisaanii kun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi subhanahu wa ta'ala ayyaana Eid al-Fitri bara 1441 ayyaana kabajamaa kanaan baga Rabbi isin ga'ee haalli Eidatis haaluma amma dura itti himatamti haalli naannawa masgidatti salaatuu danda'a yoo jiraate sunis bareedaadha yookaanis fala itti namni naannawa mooruma isaa keessa salaatuu qabu hundaaf fatwaan karaa adda addaatiin kennamee jira. Fatwaa san hordofanii wanni salaata fi kana wajji wal qabatu kanarratti ilaalama jechuudha. Ammoo Iida akkamitti wajji dabarsina waan jirutti yookaan jennu akkuma Ramadaana wajji dabarsinetti Iidas wajji dabarsina. Baatiin Ramadaanaa baatii kennaadhaa waan taateef hawaasnilleen haati kaatu guddatu kennaa Iidaa fi Ramadaana wajji wal qabatu irratti muuxannoo waan qabuuf namuu karaa isaa mijaa'u karaa itti gammadu karaa waan nyaatamu raashinaatiin ta'uu karaa huccuu ijoollota harka qalleeyyiidha huccuu bituus ta'uu haruma isaa mijaa'u hawaasni keenya gargaarsa barame san qaduu wal gargaaraa turan san itti fufanii Iida sana gartee nuti hundi gammachuudhaan ta walii wajjiin qoodarraa fudhannu hawaasni gargaarsa kanarratti akka taasisu haala immoo hamaa dhukkubaa keessa jirru kana keessatti qajeelfama qaama fayyaa warra hawaasaa wal'aansi fayyaa hawaasaa harka isaanii jirtu tajaajilli qajeelfama karaa sanirraa kennamutti haga danda'amitti fayyadachaadha. Ayyaana kana akkuma soomana keenya mana keenya keessatti dabarsinetti ayyaana Iidaa kanas mana keenya keessatti dabarsuu danda'uudha qabna. Yeroo hedduu akkuma dabarsaa turre namni keenya haalli amma addunyaa irra jiru kun darbii keenyaaf itti dabalataa dhufee namni baay'een vaayirasii kanaanis qabamatis jira. Qabamuu caalaas immoo saayikolojiin namaadhaan miidhamutti jira. Namni hojii irraa danda'uun sochiin namaa danda'uun guddaa namni keenya waan beekaa hojjete halkan nyaata. Kanaafuu haala amma jiru kanarratti namni keenya kun egaa amantaa Islaamaatti amantaan kaanis akkuma ajajutti yeroo kana keessatti wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Iida jechuun immoo Iida gammachuuti. Gammachuun hundi waliin yoo gammade gammachuun guutuu taati. Gammachuu jechuun immoo kan ofii namni nyaatee uffatee gammade osoo hin taane gammachuun dhugaadha. Kan namaa kennanii caalaa qalbii nama gammachiisti. Waan tokko namaa kennantu qalbii nama gammachiisti. Yeroo kana waan danda'uun uummata ollaa ofii maatii ofii namoota harka qalleeyyii jiruun isaanii hanga duraaniitu gara duraa nama hin ce'e yookaan immoo daangee hanqinni adda addaatti uumame kana akka naannootti masjiidatti haa ta'uu ollaa ofii haa ta'uu zakaatul fitrii irraa kennuudhaan haa ta'uu horii zakaatul maaliin haa ta'uu sadaqaadhaan haa ta'uu waanuma qabanii wal bira dhaabbatanii wal gargaaruun barbaachisaadha. Dhibee kanas immoo ofirraa ittisuudhaaf sababa Iidaan inni sochichoowwan magaalaa dhaquun wantoota adda addaa mul'ataa jira. Hidhee of kallattisee tumamaa irraanfachuun qabu. Daataa hedduu kan dhagaa jirutti biyyatti nama 35 waan akkasiiti amma aksilaarii ta'aa jira. Wanni kun saffisaan mul'ataa jiraachuu isaatu mul'ata. Yeroo magaalaa dhaqanii waa dukkaanaa yookaan suuqiidhaa gabaadhaa waa bitan of eeggachuun maaskii godhachuun fageenya ofii eeguun dhiqachuun of dagachuun qabu namni dhiistee dalaa
biraatiif saaxiluu qabu. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa lammiilee godina Gujii Lixaanaa Galaanaati balaa lolaatiin qeerraa buqqaaniif deeggarsa midhaan nyaataa birrii miliyoona 4tti shallagamu arjoome. Rakkoo lolaa irra deddeebi'ee naannoo sanitti mudatuuf fala fulla'aa barbaannaa jedhu lammiileen balaa lolaa sanaaf saaxilamanii gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Galaanaarraa nu ga'e akkaataa nutti qindeessine. Torbaan dura Gujii Lixaatti lagni galaanaa guutee dambali'uun aanaa galaanaa dabalatee aanota biroo akkasumas aanuma galaanaa keessatti immoo gandoota 13 keessaa lammiilee 50,000 buqqisuun isaanii yaadatama. Lammiilee kanneen baraaruuf dhaabbileen garaagaraa sochiitti jiru. Dhaabbilee kanneen keessaa Yuunivarsiitiin Bulee Horaa isa tokko. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa deeggarsa midhaan nyaataa lammiilee kanneeniif arjoomee jira. Pireezidantii ittaanaan Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Roobaa Dambii bulchiinsi Yuunivarsiitii Bulee Horaa balaa lolaa lagni galaanaa qaqqabsiisu karaa fulla'aatiin furuuf qorannoo akka godhu himee jira. Rakkoon keessan miidhamni keessanii nutti dhaga'amee jennaani akka dhaabbata barnootaa uummata keessa jiruutti akka dhaabbata barnootaa hawaasa waliin hojjetuutti waan isin nyaattan mana keessanitti isin jalaa barbadeera ta'a dhabdaniittu ta'a argineerra waa hedduu. Kanaafuu inni jalqabaa kan nuti isin dhaqqabuu barbaanneeni waan nyaataa midhaan nyaataa isinii fiduun jechuudha. Kanaafuu waan qabnurraati hawaasi kenna. Gaafa ni rakkatu, gaafa ni dhabu, gaafa ni beela'u bira dhaabbachuu qabna yaada jedhuuni waan qabnu finnee isinii dhufnee jirra. Waan isinii finnee daakuu xaafii kumtaala 100 ol ta'u xiqqaachuu danda'a akka baay'ina keessanitti lakkoofsi keessan baay'eedha. Haa ta'u malee waan qaban nami kennu donnan jedhama. Hin jedhamu waan qabnu isinii kennina waan ta'eef kana qabannee dhufne daakuu xaafii qofaa miti. Ruuzii qabannee jirra. Haadholii ulfaa, haadholii daam baay'eetti jira isaan miidhamaniiran jennaani qincees isinii qabannee dhufneerra, shuroo qabannee dhufneerra, barbaree qabannee dhufneerra, waan garaagarii isinii qabannee dhufneerra jechuudha. Kanaafuu kanaan yoo jajjabaattanii hamma tokko jajjabaattanii jettanii gara fuula duraatti jireenya keessan deebitanii ijaaruu hin dandeessuu jennee aman. Inni gara biraa immoo kana qofaanii har'a dhufnee kana qofa isinii buusnee hin deemne. Gaafa midhaan kana isinii finnee dhufnu waan kaayyeffannee dhufnee qabna nuti. Aanaan galaanaa maal fakkaata? Qilleensi isaa akkam jira? Uummanni isaa maal fakkaata? Biyyoo isaa maal baasuu danda'a waan jedhu yaadnee dhufne. Kanaafuu amma gaafa laallu lafa bareedaa qabdan. Kanaafuu uummanni kuni gara fuula duraatti rakkoo isaa furachuu akka danda'u, oomishachuu akka inni danda'u, misoomuu akka inni danda'u yaada keessan akka hojii manaatti qabannee galla. Qorannoo fi qo'annoon deeggarree akka isin gara jijjiiramaatti gara misoomaatti guddattanu isin deeggaruu fi Yuunivarsiitiin Bulee Horaa isin bira jira. Lammiileen aanaa galaanaa balaa lolaatiif saaxilaman kunneen deeggarsa kanaaf Yuunivarsiitii Bulee Horaa galateeffatanii rakkoo lolaa laga galaanaan irra deddeebi'ee nu mudatuuf fala fullaa barbaanna jedhan. Garuu ammoo dildila tuubboo nuti mannee fi dildilli nuu galuu qaba. Yeroo amma bisaan dhufuu amma dhaqqabeera. Ji'a 2 callaa qanna bisaan dhufiisatti. Kana keessa darbine edoo meeshaan isi amma baay'ee gargaaramaa jiran midhaan hin taanaan ka midhaan balleeffate midhaan ka ammoo qabeenya balleeffane amina keessaa meeshaan gargaaruun jirtanii baay'ee. Kanaan duuba ammoo wanni nuti baay'isnee isin iyyatuun jirru ammallee wanni ammallee dhaqqabiin nu jiru. Dildila tuubboo garaagaraati. Edoo bishaan kun nurraan gaddabame tuubboon bakka 3 galtee dildilli guddaa danuu galeeti bishaan kun nurraan darbaa balaan biraan dhaqqa. Wanni egaa achi nu fayyadee ka'ee jiraataa lafa kanaa nu godhu. Yoo fayyilli bisaan kanaa dhaggame wanni fudhannu naannu kulle waan yeroo ta'a malee wanni nu jiraachisu gaafa bisaan kun naamusa dhaggate ku ala giddibame gara misoomaan gaa obboleeyyan jettee san deebi'e kachi irraa hafee ka magaala kana dhufe boombaa dhaggatee magaala kana yoo hambise nami ijaarratelle guddinna wanni inni fiduun yoo inni argati akkuma kanaan ta'e mootummaallee kisaara abbaa wakunuunfatelle kisaara. Waa hojjannu mara nurraan balleessee akka malee koommanneerra bishaanuma kana nurraan edoo gaddabame edoo bishaan kun nurraan dhaabbate akka malee guddoo dildilli kun edoo nuu galee hin jaalanna. Obbo Gadaa Godaanaa itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Gujii Lixaa hojii lammiilee balaa lolaatiin rakkatanii baraaruu cimee itti fufuu qabaa jedhan. Waan danda'uun galgalaaf ganama waa isin keessa jirtan laalaa. Rakkoo teessanillee laala wal cinaa dhaabbanna akka mootummaatti isin cinaa jirra jabaadhaa hin rifatina hin sodaatina rakkoo dhutte tanaan nami kenna akka hin cuuphanne gara goroo akka hin dhanne walillee danda'a.
Hidhaa fi ajjechaan kutaalee Oromiyaa garaagaraatti uummata irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa gaafatanii jiran. Mootummaan labsii yeroo muddamaa fayyaa hawaasaaf labsame dantaa siyaasaatiif itti fayyadamuu akka hin qabne dubbatu. Lammaa Huseen akka ta'antu qindeesse. Kaleessa Oromoon qabsaa'ee miidhaa baay'ee dabarseera. Ammatti garuu taateen amma ta'aa jiru mootummaan waraana uummatatti labsee jira jechuun hin danda'ama. Namuu yaada bilisaa ibsachuu hin danda'u. Dhaabbilee siyaasaa keessa yoo jiraatte hidhamaa jira. Hardikoorii jedhanii uummata maqaa qeerroo maqaa liist godhanii waajjira dhaabaa jira. Waajjirri dhaabaa tikaa kennaa jira. Tikni qeerroo kana butee bakka isaan fiduun beekamaan jiru. Kana mootummaan dhaabuu qaba. Gabrummaan isaa uummata kana ittiin gabroomsanii ittiin dhiitanii hambaa kennan kun ilaalcha hambaa qabatanii gadi dhufanii uummata keenya ittiin diigan kun ijoollee isaanii hoboru. Ijoollee isaanii akka isaaniitii miti be. Ijoollee isaanii waliin jirti be. Uummata waliin jirti be. Uummata keessa jiraatanii be. Uummanni Oromoo paartii biyya bulchaaru waa baay'ee of seeraaf. Erga amaanaa isaa itti kennatee jalqabee hanga ammaa gaafiin Finfinneen deebine ni obsee fi gaafiin abbaa biyyummaa isaan deebine. Sadarkaa aanaatti gadi bu'amee wanti hojjetamaa jiru waan hedduu fokkisa. Fakkeenyaaf aanaa Heewan Arsii ilaaluu dandeenya. Humni addaa dhiheenna kana aanaa san seene mana namaan tokkoon seene meeshaalee waraanaa eeboo waan namni ittiin of eegu kanniin fuudhaa jira. Haalli nageenya baay'ee rakkoodha. Namni nagaan bahee galaan jiru lubbuun namaa guyyaa guyyaan du'aa jirti. Ambaal irraa dhufe daangaan lafa Baalee godina Baalee keessa aanota 9 irratti akkuma waggaa 4 dura uummanni buqqa'e hanga irraatti uummanni 134 ta'u 34 ol ta'u rakkoo hamaa keessa jira. Magaalaa Naqamteetti hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa tajaajila wal'aansaa fi qorannoo dhukkuba koronaa vaayirasiif akka ooluuf murtaa'uunsaa ni yaadatama. Naannoo sanatti hanqinni hospitaalaa jiraachuurraa kan ka'e hawwanii fi daa'imman dhibeef saaxilaman wal'aansaa dhabaatii jiru. Rakkoo kana furuudhaaf waldaan warra Wangeelaa Makkaana Yesuus gamoo tokko tajaajila fayyaatiif akka itti fayyadamaniif bulchiinsa magaalaa Naqamteetiif kenneeti jira. Taganyee Daaqaa gabaasa garasii nu ga'e qindeesse. Akka magaalaa Naqamteetti hospitaalota lamaan jiran keessaa hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa dhibee COVID-19 qofa akka yaaluuf murtaa'uunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uun hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaas mana amantaa Makkaana Yesuus irraa gamoo tokko ergisaan fudhachuun tajaajila kanaaf akka ooluuf hojii eegalsiisee jira. Taantuun pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'an Dr. Bashaatu Faradeesii kaayyoon ittiin gara mana kana haaressuutti dhufanis akkas jechuun dubbatu. Hospitaala tokko keessatti walitti baay'ateen hawaasni keenya rakkoo kanaaf saaxilamuurra walakkaan as dhufee tajaajila gahaa argachuu danda'a kan jedhuun. Sirnicha irratti argamanii haasaa kan taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeenis gama mootummaatiinis wantoota hanqina ta'anii jiran guutuudhaaf waadaa seenanii jiru. Waldaan Makkaana Yesuus calaleqii akkasitti yeroo dhaabbata kana kennu Rifaraal Hospitaaliin Yuunivarsiitii Wallaggaa immoo raayyaa fayyaa eeguu danda'uu fi raayyaa haadholiif daa'imman kunuunsuu danda'u asitti ramadee guyyaa har'aa kana karaa miidhagaa ta'een nutti agarsiisee qophaa'ummaa isaas agarsiisaa jira. Tajaajillis keessatti jalqabamee jira. Amma dhimmoonni barbaachisan daandiidha. Daandii kanarra ambulaansiin hin deema. Ambulaansii yoo deemu immoo dubartii ulfaaf daa'imman kan inni qabatee deemu. Kanaaf waan humni danda'ee fi akka bulchiinsa magaalaatti waan danda'uu qabnu akka inni mijatuudhaaf gochuudhaaf qophaa'ummaan gama keenyaan akka inni jiru ibsuun barbaada. Mana amantaa Makkaana Yesuus irraa luba Tasfaayee Siwayyaasii rakkoo kanarraan kan ka'e haadholii fi daa'imman rakkoof saaxilamuu waan malanii fi rakkoo kana furuudhaaf gamoo kana ergisaan laachuu isaaniiti kan isaan nutti himanii. Dhibee yeroo si'ana addunyaa raasaa jiru kana keessumaa dhaloota oola deemu bor egeree biyya keenyaaf ta'uu fi akkuma kanas maanguddoolii beektota keenya haadholii ijoollee wallaalota lafarra xaragaasa jiru kana oolchuuf jecha haadholii da'anii fi ijoollee xixiqqoo akka isaanitti tajaajilanii jaallattee jechuudha. Jaallattee hojii kana ka fiixaan boomsoo godhatuuf laatteetti jechuudha. Hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaattis ispeeshaalistiin gadameessaa fi ulfaa kan ta'an Dr. Alamuu Dirribaa rakkoo kanaan dura gama sanaan mul'achaa ture akkas jechuun dubbatu. Hospitaalli keenya Yuunivarsiitii Wallaggaa uummata miliyoona 5 fi sanaa oliif tajaajila kennaa kan turedha. Hospitaalli kun immoo alma tokkotti sababa weerara dhibee kanaatiif yeroo cufamu uummanni fayyaansaa rakkoo guddaadhaaf kan saaxilamee fi dhibeewwan gurguddaa irratti kan kufedha. Keessumattuu immoo haadholiin keenya yeroo ulfaa bakka itti dahanii
dhabuudhaan kan ka'e baay'een isaanii bakka itti dahu yeroo dhabu manumatti dahu manatti yeroo dahan immoo manatti dahuun immoo dhibeewwan gurguddaa waan saaxiluudhaa fi kanneen hambisuudhaaf keessatti qooda guddaa kenna jechuudha. Namoonni bakka mana yaalachaatti arginee dubbifnes kanaan dura hospitaala tokko qofaarraatii tajaajila argachaa turan akkas jechuun yaadatu. Haadha manaa koo kana ilaalchisuudhaaf amma gara ji'a tokko waan akkasii ol kan ta'u baay'ee rakkataa ture bakka itti sheegeessu illee dhabee jechaadha. Amma hospitaalonni biraan waan akkasii irratti eeguma dhibeen kun dhibee koronaa dhufe jedhameeti namni dubartii yaaluuf namni iddootti kennu hin jiru. Kanaaf bakka itti sheegeessu illee dhabeen rakkataan tureera. Muddama guddaa keessa yeroo isheen turte jechaadha. Asitti kun argamuun isaa garuu gammachuu guddaatu keessa kootti irratti dhaga'ame jechaadha. Oduu maddeen alaarraa arganneen baatii ramadaanaa kitaaba amantaa guddicha quraana qulqulluu keessatti baatii addaa fi eebbifamtuu ta'uusiitu himama. Baatii eebbifamtuu kana keessatti musliimoonni sooma salaataa fi fedhii bu'uuraa dhala namaarraa of qusachuun rabbitti dhiyaachuun dabarsanii jiru. Addeessi jimaata galgala mul'achuu dhabuu isheetiin ayyaanni Iid al-Fixrii waggaa 1441ffaan kan dursa sanbata eegamaa ture dilbata kabajamuuf jira. Ayyaanni kun sababa dhibee COVID-19 haala duraan itti kabajamaa ture irraa karaa addaatiin kabajama jedhameetti eegama. Seenaan ji'a soomanaa fi ayyaana Iid al-Fixrii kan booda jiru maayidha guyyoo waariyoo waan qindeesse qaba. Baari 570 xeewwar kabajamaaf jaalatama Qureesh irra dirmakkaa dhalaati. Baari 610 gaaf umriin isa dargaggummaa dhaqqabdu goda keessa jalqabe kitaab qulqullicha amantawar muslima hiraanitti himamu jalqabe. Eegee ergamaan rabbi Jibriil jedhametti dhufoon waggoo 23 oliif eegi quraanitti himameen booda dhumni muum erga kitaab qulqullicha kanaalleen bar 632 xumuramuun innilleen gaafasum lubbu dhaabe. Namoonni hedduun ergama rabbi jedhuun ka ergama waaqayyoo gudda jedhanii illeen kanuma kaan hedduun immoo alamiin jechuun yaamu alamiin jechuun jecha afaan warra raba yoo ta'u afaan keenya Oromoo yoo jijjiirrimmoo amanama ta'uusaa dubbata. Wanni amanama jedhaniif illeen duuba eegi kitaabi guddichi yookaan quraani kun itti himameen duuba haadottiin darin adoo keessan baasin akkuma inni jiru guddi waaqayyootiifis malee rabbiin dhibiin akka hin jirreef ofiisaatiif immoo ergama rabbi ta'uusaa waan barsiiseef akka ta'e dubbata. Mahammad amantaa muslima jalqabsiisuuf adoon taane amantaan muslima amantii ergamtoota gurguddoo akka Abrahaam, Ibrahim, Muusaa isaaf ergamtoota dhibii haaromsuuf akka dhuf barsiisota amantawar muslima gurguddoo irra qaba. Rabbiin hin jirre rabbi malee Mahammad immoo ergama rabbii tala rasuul yookaan rasuulallaati. Kanaaf sunna yookaan jireenyi isa fakkeenyummaa gaarii qabu hordofuun jireenya barbara argachuudhaaf waan jedha kitaaba muslimoota guddicha quraan keessatti illee dubbise ture. Xumur waggoo 23 ka kitaabi guddicha ergama rabbi Mahammad kennam kan sabab tolfachuun uummati muslima jaarra hedduuf ganam subii bari lafarra jalqabuun galgalloon galanii waan nyaatanii dhugan qofa doon taane qorichi fudhachuu tamboo xuuxuuf nadheen midhaaffachuullee dabalate waan hedduurra of qusachuun jisoom ramadaana fixatanii guyyaa guddichaaf kabajama Iid al-Fixrii kabajachuuf nyaataaf dhugaatii uffataaf bakka du'aa ifa midhaaffachuu jira. Guyyaan ayyaanni Iid al-Fixrii kun irra ol mul'achuu baatii irratti hundaa'uun kan murtaa'e yommuu ta'u uummati muslima addunyaa guutuu jiraat teknooloojii ammayyaawaa kabiyyooti muslima gurguddoon itti fayyadamuun obboleeyyan isaanii guutuu addunyaa jiraataniif karaa raadiyoo fi televezyiiniitiif fayyadamuun erga dabarsuun soomii furamuun lallabama. Halkan dhuma kaseexanii guddicha addunyaa jaanjessi dhabul kayyooyifachuuf dhiichisaa bulan. Haalum kanaan duuba addeessi mul'achuu dhabu saatiin ayyaanni Iid al-Fixrii kakar sanbat jechuun caamsa 14 qabam dilbata caamsa 15 kaqaxxaamuru yommuu ta'u uummati islaamaa halkan jalbultii kan akka dansa gammachuun afaxxaruun akkuma lafti bariitee nama uffata waan qabetti keeyyachuun sirriittuuf qulqulleessanii faayamuun iddoo salaata dhaqanii rabbi galateef. Guyyaa kan duuba uummati muslima guutuu addunyaa jiraatu waan qabu waliin nyaatee dhuguun kararradlee yoo wal birbaan yookaan simuu keessallee wal dubbatan hello babaaroo yookaan danaanaa cucaalee Iid mubaarak waliin jedhan akkan jechuun immoo iiddiin kun iiddee bakka saniif ta'uutii jechuun kan maleellee guyyaa guddaa jaalatamaaf kabajama kanaan sanga yookaan Iid mubaarak jechuun namooti siyaasaa gugurdoon hedduun televezyiinii raadiyooniif miidiyaa hawaasaa akka fayyadamuun biyya keessaa biyya alaa erga dabarfachuu jira.
jedhan. Ofaa fuduu baatiin Ramadaana kitaaba amantaa guddichi Quraan qulqulluu keessa baatii addaatiif eebbifama ta'uusitti maam. Baatii eebbifamtu kan keessa hedduu uumati muslima sooma salaataaf fedhi bu'uur dhala namarraaf qusachuun rabbi dhiyaachuun ka dabarsan taatillee sababa dhibee COVID-19 tanaan akka durii walitti dhiyaatanii nyaachuun waliin sagaduuf dhiichisuun hirdhachuu danda'a. Guyyaa qulqullicha kanaaf garuu kabaja akkum jirutta. Baga ayyaanii dalfaxiir marskum tokkoof 141 nagaan geessa yookaan Iid Mubaarak jeen. Daawwattoota keenya sa'aatiin oduu kana isinitti himaa jirutti odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa baheen sa'aatiiwwan 24 darbanitti qorannoo laaboraatoorii namoota 3,757 godhameen namoota 61 irratti koronaa vaayirasiin argamu ministeerri fayyaa mirkaneessuu isaa himee jira. Walumaa galatti hanga yoonaatti Itoophiyaa keessatti namoota 494 vaayirasichaan qabamee jechuudha. Sa'aatiiwwan 24 darbanitti namooti dhibee kanarraa bayyanatan 23 yoo ta'an hanga yoonaatti Itoophiyaa keessatti namoonni koronaa vaayirasii irraa bayyanatan 151 gahanii jiran. Namooti haaraan 61 sa'aatiiwwan 24 darbe poozitiif ta'anii argaman keessaa 11 seenaa imala alaa kan qaban yoo ta'an 5 tuttuqqii namoota armaan dura dhibee kanaan qabamanii wajjin warra qabaniin namooti 45 hafan immoo seenaa imala alaas tuttuqqii namoota vaayirasichaa qabamanii wajjin qabaachuu isaanii hanga yoonaa hin mirkanoofne. Walumaa galatti namooti hanga yoonaa dhibee kanaan Itoophiyaa keessatti lubbuu dhaban 5 yoo ta'an hanga yoonaatti laaboraatooriin qorannoo kan godhameef Itoophiyaa keessa namoota 76,962 jedha ministeerri fayyaa. Daawwattoota yemmeen oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabnee jirra. Sa'aatii oduutiin walitti deebinaa yeroo gaarii.